Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jedha as keessa kan jiranii ani caaliin sarmuudha kabajamtoota koo fi dhaggeeffattoonni koo ani yeroo jalqabaatiif miidiyaa kanarratti dhiyaadha. Obbo Gaazexeessaa Raajii Guddataa fi obbo Daani'eel Dibaabaa wajjiniin haasaa gabaabaa haala yeroo irratti wajjiniin haasofna. Kam jirtu isiniin jedheera kabajamtoota koo. Yaa caali hiree kana nuu kennuu keetiif galatoome. Ayyee tolle galatooma isinillee. Badaan. Caali akkam jirta nagaa kee galatoomu waan nu afeerteef. Ayyee tolle. Kanatti aansuudhaan wantoota irratti haasa'uu barbaannu haala biyya keenya keessa deemaa jiru irratti sanarratti akka xiqqoo yaada keessan uummataaf ibsuu barbaadanii sin affeeruu barbaade. Kanarratti haala biyya keessa deemaa jiru akkamitti hubattu obbo Raajii? Gaaffiin kun egaa bal'aadha yeroo qabnutti muruun namatti ulfaata garuu haalli biyyattiin keessa jirtu biyyattii yeroo jennu impaayera Itoophiyaati garuu keessaa haalli immoo Oromiyaan keessa jirtu itti gad buusnee yoo laalle kun cuftuu akka garaagaraatti ilaalama. Keessumaa biyyattii keessatti yeroo itti constitutional and political crisisiin lachuu itti dhufee economic crisisiin immoo daandiirra jirudha. Akka waliigalaa biyyattiitti yommuu ilaalu. Inni kun jechuun heerri biyyattii cabee mootummaan humnaan turuuf jedhee yommuu itti umrii isaa dheereffachuuf labsatee jiru yeroo itti immoo nagaan biyyattii namni haga lubbuun natti lakkaa'amu dhabee ajjechaa suukaneessaa hidhaan jimilaa bakka garaagaraa jirutti gara biraatiin immoo rakkooleewwan siyaasaa kufaatii biyyattiin keessa jirtu immoo kufaatii dinagdeetti yommuu deemaa jiru uummanni beela'uuf wantoota garaagaraa irra ga'ee yeroo jiru laalla akka biyyattiitti. Oromiyaatti yeroo dhufnee laallu garuu Oromiyaan oobdii siyaasaa biyyattii taatee jirti. Oromoon du'aa jira. Oromiyaan dhiigaa jirti. Kallattii kamiinuu namnu naannoo isaa dhiiseetu inni federaalaas Finfinnee keessa yookiin masaraa keessa teessuma har'a taa'aa siyaasaan ni taphatu Oromiyaa irratti. Naannoon Amaaraas biyya isaa keessatti gobaza lagaatiin of tiksee humna addaa naannoo Amaaraatiin Oromoota kaaba walloo jiran warreen isaan keessa jiran qimaanta dhagahu warra kana caccabsaati taphataa jiru Oromiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti taphni siyaasaa biyyattii keessa jirtu keessatti Oromiyaan oobdii siyaasaa taatee yommuu jirtu kana keessaa ajjechaan suukaneessaa ajjechaa yommuu jennu ajjechaa amala baramaa Oromoon erga jaarraa tokko ol humnoota Habashaa kaabaatiin siyaasni isaa caccabee kaasee inuma du'a. Ajjechaa ammaa kun garuu suukaneessaa ta'uu isaati. TPLF duraan alatti qabee si ajjeesaa mana keessatti reebee gudeedaa garaagaraa qaama hir'isuun kanuma mul'ataa ture TPLF keessatti. Warri ammaa kun immoo mootummaan koloneeraa biyyi immoo si hidheetu du'aa kee alatti argatta jechuudha. Oromiyaa lixaa keessatti kibba Oromiyaa keessatti kan ta'an amma riippoortii Amnistii yoo laalte judiciary killing kan nu jennuu fi kan arbitrary killing jedhamu garaagaradha. Warri kun mana hidhaa keessaa fuudhamanii dargaggoonni mataan isaanii murameetu peestaalii argaa jirta jechuudha. Kanaaf Oromiyaan sadarkaa kanarra jirti. Hoppiin jiru immoo yookiin akkuma tireetiin jiru opportunitiin jiru immoo Oromoon sirni kun nagaa. Sirni kun qaba. Mootummaan kun nabii naajjeessaa jira jedhee yeroo itti warraaqsa geggeessaa jiru gariin immoo warraaqsa ho'aa geggeeffatee Oromoof iggita gochuuf qabsaa'aa jirutu jira jechuudha. Gama biraatiin qabsoon kun gita lama sadiin geggeeffamaa jira. Humni Oromoon qawweetiin nagaasaa dhabee cabees humnoota kaaniin jedhanii qurree qabsoo bilisummaa Oromoo qabatanii kan qabsoo hidhannootti jiran humni waraana bilisummaa Oromoo jira. Dhaabbileen qabsoo geggeessaa turan jiru. Warri kunis yeroo itti warraaqsa Oromootti makamanii sirna kana isuuf deemaa jiranitti jirti. Kana fakkaata haalli biyyattiif haalli Oromoof Oromiyaa gabaabumatti. Galatoom amee obbo Daani'eelitti fufnaa obbo Daani'eel. Galatoom caalii an waa'ee qotinnoo isin beeksisuudhaa fi
Daaneel Dibaabaan jedhama. Biyya Ameerikaan jiraadha. Epidemiologiidhaan yookaanis immoo fayyaa uummataatiin PhD dha. Yeroo ammaa kana researchii hojjechaa jira Yuunivarsiitii Ameerikaa tokko keessatti. Waan biyya keenya keessatti deemaa jiru, Itoophiyaa keessatti deemaa jiru, Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkuma lammii kamiyyuu guyyaa guyyaan nan hordofa. Wanti amma deemaa jiru kana ilaaluudhaaf irratti haasa'uudhaaf xinnoo booddee deebinee innaa ilaallee jenne Oromoon waggoota dheeraadhaaf qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu kana gonfachuudhaaf bara dheeraadhaaf qabsoo geggeessaa as ga'e. Keessumattuu bara 2014 irraatii amma 2018tti Oromoon cunqursaa kana ofirraa buusuudhaaf mirga isaa deeffachuudhaaf lubbuu hedduu dabalatee kenne guyyaa tokkotti du'antu jira. Irreecha Finfinnee irreecha Horsadii irratti bara 2016 jechuudha. Yeroo sanatti uummanni keenya irreecha kana humna agaazii uummata keenya fixaa ture sana ofirraa buusuudhaaf qabsoo uummanni keenya geggeessedha. Jijjiirama hin dhufe jennee bara 2018 keessa uummanni gammachuudhaan onni ta'e dhuguma hundumtuu jijjiirama dhufe seena jechuudha. Yeroo sanatti gaafa lammaffaa gooftaan kan biraa hin qabnu gooftaan keenya uummata Oromoo duwwaadha yeroo jedhanitti hundumtuu abdiitu toorame. Jarri kun ashkarummaa jalaa ba'anii uummata isaaniitiif dhaabbatu jedheetti namni abdii tokko horate jechuudha. Garuu wanti ta'e yeroo sanatti OPDO'n lamaamti faayyuu dhugaa booda waan ta'uuf jiru hin beekanii wanti jedhu ani hin beeku. Dhugaa garuu qabsoon uummata Oromoo utuu bakka hin ga'iin hafe jechuudha. Utuu bakka hin ga'iin hafe warra eessa wayyaaneedhaaf ergamee qe'ee keenya keessa wayyaanee agaazii deemsisee uummata keenya jeesisaa uummata keenya hiisisaa turetu aangootti achi as ba'e jechuudha. Aangootti gaafa achi as ba'anii jedhan immoo uummata Oromoo kana tuffii guddaa itti agarsiisuudhaan har'as hidhaa uummata keenya irratti deebisanii uummata keenya deebisanii hidhuu uummata keenya ajjeesuu uummata keenya qe'ee irraa buqqisuu uummata keenya irratti taphachuu mana yeroo wayyaanetti illee nama manaa fuudhanii manadhaa kaa'anii manadhaati baasanii yeroo isaan ajjeesanii gatan yeroo muraasa. Yeroo ammaa kanatti wanti ta'aa jiru qeerroo qarree maatii biraa fuudhan. Ayyetole mee nagaama yoo ta'e amma isatti ni deebina. Amma haala yeroo irratti ilaallee yaada gabaabaa xiqqoo irratti keenyee gara fuulduraatti gara dhumaa irratti deebina. Amma biyya keenya keessatti wanti deemaa jiru irratti uummanni dararamaa jira, uummanni du'aa jira yeroo har'aa kanatti. Uummanni daaspooraa biyya alaa keessa jiru immoo maal godhaa jira? Akkamitti abbaa biyyummaa isaa Oromoon kun mirkaneeffatuu danda'a? Kanarratti mee haa ilaallu. Maaliif har'a qabsoon keenyi nuti wanti namni tokko gaafa qabsaa'u qabsoo isaa mirkaneeffatuuf deemu waa jaarmiyaa tokko jala dhaabbateeti jaarmiyaa tokko jala deemeeti waan tokko qabateeti sanaatiin kan abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu danda'u. Kaleessas qabsoo keenya kan dabarsine muuxannoo jirurraatii kaane waa tokko dhabuudhaan jaarmiyaa akka jaarmiyaatti qabannee deemnee wanta ittiin kaayyoo sana qabannee deemnee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu dhabuudhaan biyya bilisummaa qeerroo wareegama kumaatamaan itti kaffallee har'a fuunee Abashaatti bilisummaa keenya dabarsinee laanneerra. Seenaa itti gaafatamummaa jalaatii kan hin baane jechuudha. Amma maal godhuu danda'uu qabna? Amma wanti fuuldura keenya jiru balaa guddaa fi gaaga'ama guddaatu jira biyya keenya keessa. Kun immoo akka obbo Raajiin dubbatanitti waan hundumtuu gooliin taphni siyaasaan kan inni ta'aa jiru Oromiyaa keessatti. Kan nuti taphataa jirus kaleessa ergamtoota warreen diqaaltota nu keessatti Oromiyaa keessatti guddatanii afaan Oromoo haasa'anii aadaa Oromoo haasa'anii kan gosa isaanii fi lammummaa isaanii himachuu hin dandeenye warra akkasii kanatu nu cabsee jira.
arra Oromoon sabboonaa tokko abbaan qabaataa qabeenya qabu tokko Oromiyaa keessatti akka biyya sana keessatti wanti tokko bu'ee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Kanaaf maal godhuu danda'uu qabnaa tooftaa maaliin qabsoo keenya kana finiinsinee fincilli yookaan warraaqsi galaanaa waan inni jedhu kan uummataatiin gadi bu'aa dhufu jira. Kana durallee kan dhaabbataa jiran jiru. Gaaffii keessan sinii ta'allachuu keessanii mee gabaabsiitii naa ibsimee obbo Daani'el. So jira jedhu irratti yoo diyaaspooraan maal gochuu qabaa yoo jette diyaaspooraan haala wanni keessa jirra amma yeroo ammaa kanatti haala yerootti pandemikiin kun jirudha. Hiriira nagaa akka yeroo kam biraatti baanee gochuu irratti yaadni akkasii ka'ee ture. Gara fuulduraatti waan ilaalnu ta'a jechuudha. Keessumaa gaafa samarii kana seennee jennu gara fuulduraatti hiriira nagaa bahuun keenya nafu mootummaa Ameerikaatti, mootummaa Kanaadaatti, mootummaa Awuroopaatti, mootummaa addunyaa, mootummaa waltaanitti rakkoo Oromiyaa keessatti deebi'ee mul'achaa jiru kana furmaata hin argatin jiraachuusaa ibsuudhaaf hiriira nagaa bahuun keenya nafu. Kan biraan wanti gara fuulduraatti sabaa himaadhaaf himnu hin jira. Dhaabbileen Oromoo addunyaa kanarratti argaman walitti dhufuudhaan gumii foorumii Oromiyaa addunyaa yookaanis immoo gamtaa Oromiyaa addunyaa kan jedhu tokko dhaabbannee jirra. Oromia Global Forum kan jedhu. Oromiyaan Global Forumiin dhaabbilee Oromoo addunyaa kanarratti gara 30 kan walitti dhufanii mootummaa dhaabbatanii gara fuulduraatti miidiyaa irratti beeksisuuf jirra. Dhaabbileen kun tokkoffaa mirga namoomaa Oromoodhaaf ni falma. Namoota yakka raawwachaa jiran mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman gara seeratti dhiyeessuudhaaf carraaqqii ni goona. Sanarratti illee hojjetamaa jira. Qaamota dhimmi isaanii ilaalu kan mootummaa addunyaa kana jechuudha. Mootummaa Ameerikaa, mootummaa waltaanii yookaanis immoo UN mootummoota garaagaraa addunyaa kanarra jiranii fi rakkoo biyyattii keessatti jira qabatamaa evidensiidhaan beeksisuudhaaf gara fuulduraatti hojjechaatti jira jechuudha. Akkuma si ibsuuf yaale namoota yakka raawwatan mootummaa keessaa caasaa mootummaa warra uummanni akka ajjeefamuu fi akka seer malee akka hidhamu warra godhan akka seeratti dhiyaatan seera addunyaa kanatti dhiyaataniif akka itti ga'anii fi irratti hojjechuudhaaf yaalaa jirra. So waa hedduutu hojjetamuudhaaf yaalaa jirra jechuudha irratti ala kan biraan uummanni illee waraan isaanii bira dhaabbachuudhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana Oromoo ta'uusaa waraana Oromoo seer qabeessa ta'uusaa mirkaneessuudhaan bira dhaabbachuudhaaf illee fedhii isaaniitiin ibsachaa jiru. Kun misraachoo tokkodha. Uummanni Oromoo yeroo inni tokko ta'ee dhaabbachaa jirudha addunyaa kanarratti keessumaa biyya alaa kanatti tokkummaan Oromoo yeroo lakka'ee jirudha jechuudha. Kun garmalee waan nama gammachiisudha. Yeroo darban iddoo meeqatti qoqqoodamee xinnoo rakkinatti ture. Amma garuu sun furamee jira. So gara fuulduraatti kara sanaan karaa biyyaatiin maal gochuu qabu naanaan jette Oromoon biyyatti qabsaa'uu hin dhaamne qabsoo hedduu qabsaa'e. Agaazii bitaa turte Oromiyaa keessaa buqqisee akka isaan gara Tigraayitti galan godhe jechuudha. Qabsoo kun gowwoomneeti Opiidiyoon nama seenee Opiidiyoon dhuguma Oromoodhaa nama seenee Opiidiyootti dabarsinee laanne Oromoon gadi ba'ee lolachuu qaba. Hiriira nagaa bahuu qaba. Karaa cufuu qaba. Mana isheetti gubuu qaba. Warra Opiidiyootti jechuudha. Waan isheen goote uummatni Oromoo sababa Opiidiyootiif kaleessas dhiigaa ture, ajjeefamaa ture, har'as sanumatti fufee jira. Amma Opiidiyoon dhaabamtutti Oromiyaa keessa amma Opiidiyoon dhaabamtutti nagaan jiraachuu hin danda'u. Ayyee tole. Har'a PPP keessatti sanuma isheen.
Ani nurna galatomi obraji. Gara keetti nan dhufaa gaaffii anis qabu siif amma waan biyya keessa deemaa jiru numa beektaa mootum ammallee kan nuuf ifan taane akka kootiif mataa korraan kaasee jechuudha. Mootummaan kun waggaa 27 OPDOdha kan nu bulchu. Arras bifa jijjiirratee maqaa jijjiirratee arras kan nu bulchaa jiru mootummaa kana jara kana mootummaa kanatu nu bulchaa jira. Kanaaf uummanni maal godhuu danda'uu qabnaa akkamitti abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneeffachuu dandeenya Daani asuma irratti xinnoo ishee naaf ufime masitti. Yeah, so akkamittiin mootummaa Oromoo mirkaneeffachuu dandeenya isa jettu irratti haalleen ilaaluu dandeessa. Mootummaan biyya keessa jiru kun carraatu kennameef waggaa 2 carraan kennamee fi filannoo akka geessuuf filannoo sana irratti uummanni yoo nu filachuu baateef mootummaa kana dabarsinee nagaadhaan laanna jedhan waadaa seenan jechuudha. Waadaa seenaniif sana cabsanii taarra dhukkuba addunyaa kana keessatti babal'achaa jiru baasuudha akka sababaatti fudhachuudhaan. Sababa sobaa jechuudha. Amma biyya an keessa jirtu kana keessatti Ameerikaa keessatti nama miliyoona 1.7 isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kan dhukkuba kanaan qabame. Kan hedduu kan immoo gara 100,000 oliiti. Maaliifan sii kaasi jette? Garuu filannoon biyya kanaa yeroo isaatti eegamee geggeeffama. Hagarraa eenyu akka injifatee eenyu akka dorgomu ni beenna. Filannoon kun gara November keessa gara sadaasa keessa jechuudha. Sadaasa 2020 geggeeffama biyya kanatti. Biyya Faransaayitti isinitti agarsiisuu nan danda'a yoon screen share gochuun naa eeyyamama ta'ee fi let me see. Yeah. Okay. Meetti qophaa'iti mee operaajiitti hin deebi'e walitti deebina itti qophaa'e. Haa ta'u. Tole. Operaaji mee bijari mee yaada kee xinnoo yaadan si gaafadhe jidduutti na jalaa badde jennaan waan ni jedhee. Networkii kutu rakkisaadha. Okay. Gara waan diaasporaa irraan kaasa biyyaatti obboleessi koo Daani'el tuttuqeera. Dura jalqaba diaasporaa irraan ka'a. Diaasporaan akkamitti jira ka jedhutti dhufuurraa akkam turree isa geenya isa jedhurraan kaasan bu'uurarraa. Tokko uummanni diaasporaa bara mootummaan TPLF jiru warraaqsi fincila xumura gabrummaa waamamee 2014 amla 2018 amnaa geenyutti garaagarummaan garaagaraa yoo haa jiraatu malee diinni keenya TPLF ture tooftaa garaagaraa naaf fuuleffannu malee akkuma sila obboleessi koo Daani'el kaasee advokeesiitiinis haa ta'u dippiloomaasiitiinis haa ta'u qabsoo kallattii garaa biraattiinis haa ta'u fuulli keenya gara diinaatti tokkummaan diaasporaa mul'ata ture yeroo warraaqsi ho'aa ture hundumtuu mootummaa balaaleffata. Adeemsa kana keessaa hir'inoonni xixiqqaan akka diaasporaa keessa jiru namni garee tokko deeggaruu gara tokko deeggaruu tarsiimoo tokko hordofuu tarsiimoo kan biraa balaaleffachuu kan jedhutu ture. 2018 injifannoo irra geenyee qeerroon 5,000 ol qalamee dhiigni isaa dhangala'ee mootummaa TPLF gaafa Maqaleetti galu. Diaasporaan iddoo sadiitti hirame. Tokko biyya galee mootummaa wajjin hojjetu ka shaantaasaa fudhatee fiigee gale. Lammaffaan ayyaana laallatee ofuma ta'ee galee kan mootummaa sana tiksu. Inni sadaffaan immoo mootummaan kun ammayyuu rakkoo qaba jijjiiramichi jijjiirama kabeebsaadha. Ija tokkoon dunuunfannee rafnaa humni jedhe immoo jira diaasporaa. Humni kun xiqqaatee sagaleen isaan dhaga'amu arrabsamaa ture jechuudha. Warraaqsa keessatti immoo jijjiiramni dhufee jedhamee yeroo jijjiiramichi waggaa tokko guutuu adeemu humni wayyamni diaasporaa kun mootummaa koloneera Abiy deeggara ture.
Achi booda mootummaan Koloneel Abiy jijjiirama itti kennanne ani ittiin kennanne garuu Oromoon imaanaa jedhu ani ittiin kennanne durumaanuu. Erga nyaate yookiin immoo erga karaa miliqsee booddee wanti diyaasporaa keessatti amma maalti dhufe mootummaa humni jiru hundumtuu. Mootummaa Koloneel Abiy yeroo balaaleffatu immoo diina waloo Koloneel Abiyyiin qabna malee ajandaa wal fakkaataa hin qabu diyaasporaan amma. Inni kaan waan kaleessaatti gaabbee waan kaleessa ta'etti gaabbee karaa kaleessarra deemaa turre sirrii miti tokkummaa tiksamnee sirna sana hundee dhaabu. Oromiyaa immoo boo'aa jirtu iggitatti goonaa jedhee humni socho'u jira. Inni raabee butatee qophaa'aa jirus jira. Sochiin OLCs qophaa'aa ture. Akkam sila Daani'el kaasu kanneen GGO kana ijaaraman kun isaaniin faallaa warri deemaa ture amma bifa jijjiirratee gama biraatiin dhufaa jechuudha. Miidiyaalee keessaa golgaa godhatanii siyaasaa warra gaggeessaa ture kan biraatiin ba'aniiru gara biraatiin jechuudha. Humni akkasitti deemaa jiru jira. Humni gara biraan immoo mirgi Oromoon sarbame boortaan deeffachuu qaba. Waraana isaas cimsatee dhaabbilee siyaasaa karaa mirgaa falmataa jiran biras dhaabbatee Koloneel Abiyyii fi sirna sana kuffisuudhuma qabnaa jedhee humni socho'u jira. Kana gidduutti humni arfaffaan mamaan wayii mootummaa isaa wajjin gatteenyaa sonee Itoophiyaa keessatti falafinna jedhanii warri hayyoonni xiqqoo liberaal ta'anii socho'an jiru jechuudha. Kanaaf diyaasporaan kana fakkaata kana of keessaa qaba. Isa kana gaa akka warraaqsa duraa sana hundumtuu garasitti duulameti akkamiin raawwannaa ammayyuu diina waloo sirna aadaawii Itoophiyaa warra ijaaran Koloneel Abiyyiif fakkaattota isaa malee ajandaa waliin maaliif jennaan Koloneel Abiyyiin falmasi wajjini kaleessa waa balleesse immoo dhiisii akka kaleessaatti nu deemsistaa hojjette immoo si arrabsa. Kana jechuun hammasi Koloneel Abiyyiif sirna isaa falmina malee waliin immoo dhiirri Oromiyaa irratti differensiin jira. Inni kun dhaabbatamee ilaalamuu qaba. Somba keetiin hafuura baafachuu hin danda'u. Yaadonni kun Oromoof Oromiyaa irratti wanti wal nu dhabsiisu hin jiru waan ta'eef differensii ibsachuu danda'u qaba. Keessumaa rogeeyyii biratti tokko Oromoo haasa'aati Oromoon siinfira godhatee naannaa arrabsa. Yoo lamaan keenya Oromoodha walumatti nu arrabse yookiin walumatti yoo nu jaallate yoo kan kosaa ta'uu dide ani kan caaliin naa ta'a caalee wajjin na deema raajatis kan keena deemi Oromoof Oromiyaa irratti wal argina jechuu danda'u qaba. Tokkummaa odeessaa siinfira akka mootummaa Abiy jechuudha. Mootummaan Abiy የሰላም ሚኒስቴር jedhee qaba. Ministeera nagaan qabdu biyyattii. Chigginyi dhaaba biqiltuu muka. Kan gargaaramu immoo ilma namaa guddatu ajjeesa. Waan faallaa nama jechuudha beektaa. Waan akkasii raawwachuun gaarii miti. Oromoon isa kana dhaabbatee ilaaluu qaba. Gara biyyaatti deebisa gabaabsee. Biyyi keessi Oromoon gaafa warraaqsi jirus erga warraaqsaa booda jijjiiramni dhufe jedhus achitti xiqqoo tokko mamee carraa kennina kan jedhu irratti xiqqoo ishee tokko garaagarummaa uummataa dhufe malee Oromoon biyya keessaa gaafa warraaqsaas har'a gaafa Koloneel Abiy waanjoo gabrummaatti darbatuuf jedhus tokkummaa isaatiin falmataa jira. Maali garaagarummaan xixiqqaan jirtu gaafa komaandii poostii lixatti labsamee inni kaan jiru narraan ga'u jedhee eegaa ture. Amma hundumaa waliin ga'eera. Yoo tokko akkuma gaafa maaster pilaanii ga'u lixaafirraa warraaqsi ka'e Oromoon gara tokko yeroo miidhamunni tokko taa'ee ilaaluu qollifachuu sana dhiisee tokkummaadhaan mootummaa kanaa bu'uurarraa buqqisuu qabna jedhee wal wajjin socho'uu qaba. Eeriyaa kanatti differensi jira. Kanaan garuu warri biyya keessaa abbaan qabsoos isaan ta'uu qabu. Tarsiimoo qabsoos kan geggeeffatu isaan ta'uu qabu. Oromiyaa keessattis egeree Oromoof Oromiyaa kan murteessu humna biyya keessa jiru waan ta'eef diyaasporaan kun deeggarsa ta'uu qaba. Qaama qabsoo ta'uu qaba malee abbaa qabsoo ta'uu hin qabu. Abbaan qabsoo biyya keessaa falmatee qeerroonis dandeettii isaatti qaba. Uummanni Oromoos dandeettii isaatti qaba. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo biyya keessa jiran morkattoonnis humna isaatti qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo raasaa bulee qabsoo hadhaa geggeessaa jirus dandeettii isaatti qaba. Eeriyaa kana irratti fookas godhuu qaba inni biyyaa walumaa gala kana fakkaannaa garuu
garaagarummaa diina waloo ka hadaawii sanaa qabaannu malee tarsiimoo irratti differensiin jira. Isa sana immoo Oromoof Oromiyaa irratti wanti gargar nu baasu hin jiru waan ta'eef gar tokkotti fiduun gaariidha kan jedhudha kan inni bakka lamaan akka yaada kiyyaatti kennadhu ulfaadha. Galatoomii mee obbo Daani'el yaada qabdu mee yaada dabalataa kan obbo Raajii irratti gabaabsiitii. Tuma deebisuudha beektaa qabsooma bara 2014 amma 2018tti deeme sana itti deebisuun barbaachisaadha. Gaaf waraanni biyya Oromiyaa keessa galtee mana Oromoo dhattee dargaggeessaaf dargaggeettii manaa fuutee qabdee akka isheen hin ajjeefneef karaa hundumaa cufuudha. Akka isheen Finfinnee irraa hin darbine cufuudha. Isheenis lubbuu baatti bara gaafa agaaziin Amboo keessatti Oromiyaa bakka hundumaatti gaafa isheen namoota ajjeesutti qabu uummanni Oromoo bakka hundumaatti wal duukaa ba'ee guyyaa tokkotti magaalaa 200 ol fa'itu hiriira nagaa ba'ee jechuudha. Maal ta'e har'a Oromoon maaliif deebi'ee rafaa jira? Maaliif manatti deebi'e? Oromoon gadi ba'ee mirga isaa falmachuu qaba. Dhugaa dubbachuudha. Maaltu ta'aa jira mootummaan kun kaleessa kan nu gidirsaa ture, kan uummata keenya mana dhaatti guuraa ture, kan mana dhaa keessatti uummata keenya harkaaf miilla irraa ciraa ture, kan uummata har'asitti fufee waggaa 29 amma maal jedhan guyyaa har'aa kan isaan labsan jechuudha. Amma hakiimonni koronaa vaayirasiin kun to'annoo jala ooleera jedhanii labsanitti filannoon kun postpone ta'eera. Gara fuulduraatti siqfameera. Kun waggaa 2 ta'uu danda'a, waggaa 3 ta'uu danda'a, waggaa 1 ta'uu danda'a hin beeknu jechuudha. Sanaan booddee waggaa 1 booddee gaafa hakiimonni koronaa vaayirasiin kun to'annoo jala ooleeraati, vaayirasiin koronaa kun to'annoo jala ooleera gaafa jedhanii labsanitti jedhan. Gaafa sana Ethiopian Electoral Boardiin wanni sana filannoo labsuu danda'a jechuudha. Waggaa 1 keessatti filannoo geggeessuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Abiyin fa'aa aangoorra turuudhaaf waggaa 2 fi yoo xinnaate waggaa 2 har'a wanni labsataniiru jechuudha. Argitaniitu paartiin adda bilisummaa Oromoo, paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo kana absolutely reject godhaniiru. Nun mariisisne, gaafanne, yaada furmaataa dhiyeessinee turre, yaada keenya mootummaan naggeeffanne. Beektonni Oromoo, abbootii seeraa Oromoo, tokkummaan abbootii seeraa Oromoo addunyaalleen yaada furmaataa kan jedhu dhiyeessee ture seerarratti hundaa'uudhaan kuree brief wanti jedhamu dhiyeessee ture jechuudha. Kan Oromoo sana maal jedhanii ilaalcha keessan hin galchineen fuudhaniiti. Erga yeroon darbee ga'e wanni keessanii yaadni keessan kanaaf ilaalcha keessan galchine jedhan. Dhugaamatti garuu kaleessa gaafa sallabsan guyyaa 2-3 keessatti beektonni Oromoo sun abbootiin seeraa Oromoo addunyaa kun kan isaan yaada furmaataa jedhanii konstitushinii biyya sanaa irratti hundaa'uudhaan peejii 16 kan qabu kan isaan ergan jechuudha. Tuffii Oromoo irraa qabaniif waan sana utuu ilaalcha keessan galchin ofii isaaniitiin mootummaan Abiy Ahimad, mootummaan Prosperity Party kun jechuudha. Aangoo irra turuudhaaf ofii isaatiin labsate jechuudha. Unilaterally qofaa isaanii jechuudha aangoo irra turuudhaaf labsatan. Kan ta'uun irra ture maal ture islaati? Paartilee mormitootaa wajjin mari'achuudhaan transitional period amma koronaan kun to'annoo jala oolutti waliin bulchina jedhanii aangoo hirmaachuudhaan waliin biyya bulchanii gara dimookiraasii ceesuu turra ture jechuudha. Garuu mootummaan Prosperity Party kun yookaanis immoo yaada kaleessaa yookaan OPDO'n aangoo qofaasaa dhuunfachuudhaan uummata Oromoo ajjeesaa jira. Uummata Oromoo kana ajjeesuu dhaabsisuun gahee keenyaa jechuudha. Gahee Oromooti jechuudha. OPDO'n nuti roorrisuu hin qabdu. OPDO'n kaleessa Ormi ittiin Oromiyaa hacuucuudhaaf, Oromiyaa saamuudhaaf uummate Oromoo yoo Oromoon gadhee ta'e OPDO'n nurra teessee qabeenya Oromoo saamte ilmaan Oromoo
ajjeesti jechuudha. Ilmaan Oromoo harkaan miila jechuudha. Kanaaf Oromoo waan gochuu qabu. Mootummaan kun ammaa qabeeyyuu seera ta'uusaa ibsaa jira. Hamma wanni itti eeguun nurra hin jiru, hamma fulbaanaatti eeguun nurra hin jiru, hamma onkoloolessaatti eeguun nurra hin jiru jechuudha. Har'aa ka'e Oromoon akkuma waraanni bilisummaa Oromoo labse sana jechuudha. Hiriira nagaa, hiriira galaana uummataa sana har'uma jalqabuutu irra jiraan jedha. Bahaatiin haga lixaatti kaaba hamma kibbaatti wallootii amma booranaatti Oromoon yeroo tokkotti humni ishee akka hiramuuf, humni isheen ittiin Oromoo ajjeesu, humni isheen ittiin Oromoo harkaan miila irraa cabsu sun akka hiramuu fi akka wanni ta'utti yeroo tokkotti ol duukaa ka'uun nurra jira. Fuuldura dhaabbatee loluun nurra jira. Nuti immoo warra irra jirru waan biyyattii keessatti ta'u guyyaa guyyaatti addunyaatti mul'isuun nurra jira. Warri Abiy Ahimad akkuma Muhammad Gaddaafii nuti fokkoruu du'e sana jechuudha. Seeratti dhiyeessina jecha ofii seera cabsaa Oromoo seeratti dhiyeessa. Ofii Oromoon ajjeesaa Oromoon nama tokko utuu seeratti hin ajjeesuun addunyaa kanarratti biyya kamittiyyuu seeraan alummaadha. Isaan garuu nama harka isaanii keessa jiru, nama to'annoo seeraa jalatti jirutti mana dhaati baasanii bakkeetti ajjeesanii waraabessa nyaachisaa jiru. Mootummaa seera hin qabne kana akka inni bituun yamta taanaan simata of miidhee jechuudha. Mootummaan amma Itoophiyaa keessa jiru Oromoon kan keessa hin jirre mootummaa Amaaraa duwwaadha. Pirezidentiin Amaara, House of Federation Pirezidentiin Amaara, kan wanneen alaa Foreign Affairsiin Amaara, Oromoollee birana masqala babeessanii yaadatu. Oromoo jedhanii kanuma isaanii hojjetu kan inni Los Angeles konsulaa keessaa isa gadi buusaniiti nama kan isaanii Amaara galchatan. Iddoo hundumaatti Amaara naqachaa. Har'a gaafa House Speakeriin, Parliament Speakeriin isheen Tigree turte sun gaafa irraa kadhii isheetiin gaafa resign gootu Sumaalee tokko laatan bakka kaa'achuudhaaf jechuudha. Gaafa Sumaalee tokko laatan riijinii kan biraaf kennaa jedha namichi. Gaafa riijinii kan biraaf kennaa jedhanii fuudhanii namicha Amaara wajjin natti fakkaatas maqaan isaa Amaara fuudhanii bakka kaa'atan. Siigalee amma Oromoon bakka hin qabu jechuudha. Oromoon bakka hin qabu. Abiy Ahimad mataan isaa Amaara. Xurriin isaa sammuun isaa kan inni yaadu Amaara. Oromoon kan inni qabsaa'e mirga mataa haati deeffachuudhaaf malee Haayila Sillaasee akka Minilikiin fa'aa kan siidaa ijaaruun miti. Biyya amma keessa jirru kanatti Virgiiniyaa keessatti argitaniitu. Yeroo ammaa kanatti sababii nam tokko du'eef sababii nam tokko gadda du'eef jechuudha uummanni hiriira nagaa ba'aa jira. Guutuu Ameerikaatti hiriira nagaa ba'aa jira. Mootummaan biyya kanaa dhiifama gaafachaa jira. Mootummaan iddoo hundaatti dhiifama gaafachaa jira. Keessumaa ministeerota amma gadda state governoriin kanaan dura yakka kanaa goonee irraa isa yeroo seenaa waggaa 100 booddee deebi'ee jechuudha. Namni agasii du'eera. Har'allee kaleessa gurbaan kun utuu iji keenya ilaaluu, utuu ija addunyaa ilaaluu akkasittiin ajjeefame harka poolisiitti jedhee dhiifama guddaa nuuf godhaa jedheeti labsii godhe jechuudha. Walitti deebinaa obbo Biraajin waan isin gaafachuu barbaadu har'a biyya keessatti waan deemaa jiru suma argitudha. Amma dhuguma akka obboleessi koo obbo Daani'el ibsetti dhuguma karaa nagaadhaan karaa kafaa'oo yoo ta'u karaa adda bilisummaa Oromoo yoo haa ta'u ibsa jennoo baasaniiru waan isaan ibsa jennoo baasan irratti ni deebina. Dhuguma uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaa karaa nagaadhaan kan jedhu abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu ni danda'a. Yoo danda'a ta'e akkamitti danda'a karaa kamiitiin danda'a maaliifin kana kaasee qabxii koo jalqabaa naan deebisne dura malee mootummaan kuni Opiidiyoo waggaa 27 nu cabseera Oromoo kolaasee qabeenya isaa saamsiseera. Itti gaafatamummaa seenaa jalaallee kan hin baane kanatti naa qabachuu kan qabdu. Har'a maqaa Opiidiyoo warri nu bulchaa jiran kun uummata Oromoo lafee Oromoo fi dhiiga Oromoo keessaa warra qabanii hooggantoonni jiran kun ammas bifa jijjiirratanii
OPDO irraatiin OPD ta'anii ODP immoo PD ta'anii ammas PP ta'anii dhufanii gadi ba'aniiru. Kaayyoon jara kun garamitti akkam deemaa jiru? Dhuguma maal godhuu danda'uu qabnaa? Akkamitti abbaa biyyummaa keenya ifatti abbaa biyyummaa keenya daandiin qulqulluu karaa kamiitiin jetteeti yaaddaa? Mee yaada keenyaa ibsime dhaggeeffattoota tokko. Gare Charlie kaduraan kaaste ka OPDO jedhu sana ani absentii godhee naasaa akka isaan jiraniif akka isaan Oromoof bu'aa buusanitti consider godhee kaasaan jiru. Kanaaf OPDO'n akka dhaabaatti warra OPDO tures akka dhaabaatti diina Oromoodha arras diina Oromoodha naaf akka jennu kiyyaatti. Dhaabbata sana keessa garuu immoo sabboontonni Oromoof bu'aa buusan jiru kan jedhu immoo individuaalii nan amana. Kaleessas akka individuaaliitti otoo nama fudhannee irra ta'e rakkoo hin qabaannu ture. Maal goonaa qaama qabsoo isaan goona malee abbaa qabsoo isaan hin goonu. Qaama qabsoo yoo ta'an immoo dhaabbilee mormitootaa qeerroo aarsaa kaffale wajjin taa'ameetu jijjiiramni kun deemeera ta'e hin butamus karaarraas hin buqqu. Kanuma hojjetaa turetti deebisnee kenninee nama sangaa kee hate wajjin yoo barbaacha dhattee argattu sangaa kee katattee iddootti dhoksee beeka. Nama rakkoon hungaa nuraan ajjeesaa turetti qabsoo kenninee jala deemne. Eenyuun godhee maaltu godhee Oromoon dhugaa dubbatee hadhooftuu liqimsuun barbaadu waan ta'eef warri godhe seenaan isaan gaafata gaaf tokko. Kanaaf isaanirraa waa eegna kan jedhu abdii hin qabu akka kiyya. Maaltu nuu malaani waan wayiin ammas nuuf hin ta'u. Akka yaada kiyya yaada koodha kun. Waan wayii yeroo siin jedhu mootummaan kun karaa nagaa jijjiirama akkuma kaleessa akka barbaade godhate karaa nagaa fuudhee qabsoo kana filannootti deemamee mormitoonni karaa nagaa deemanii aangoo gadhiisa kan jedhu dhibbeentaa keessaa parsantii 5 hin taatu abdii ani qabu. Dhibba keessaa parsantii 5 jechuun maal akkasii ta'e naa dubbattee yaada. Rakkoon jiru achi qofaanis immoo deemna jennee laaluun immoo rakkoodha. Warraaqsi uummataa geggeessinee warraaqsi uummataa immoo akka siyaasaa jaarmiyaa ititaa yoo hin qabaanne akka kaleessaa ta'an ammas. Karaa qabsoo hidhannoo immoo mootummaan kun hanga funyaanitti hidhatee jira. Oromoof hidhatee kan lolaa jiru waraana bilisummaa Oromoodha. Amma rakkoo qabnu Amaaraaf kan lolaa jiru liyyuu haayiliin Amaaraaf lola. Gobeessa Amaaraaf lola. Mootummaa keessa inni jiru daawwii itti ijaaruun ni barbaadus isaaniif lola. Baay'ee qabu jechuudha. Yoo naannoo Somaalee dhatte liyyuu haayiliin naannoo Somaalee uummata Ugaadeniif lola. Horsiisee bulaan qawwee disaarmaamantiin irratti hin taane Ugaadeniif lola. Oromiyaa keessatti kan Oromoof lolu waraana bilisummaa Oromoo qofaadha. Qotee bulaan keenya meeshaa hin qabu. Uleen isaa yuutuubatti argitanitti sooshaal miidiyaa irratti ulee qabatee gabaadha. Humna kanaan qofaa ofitti hirkattummaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessuun qofaa mootummaa kana nan kuffisa yoo jennes yooma humna jabeessina ta'e malee natti hin fakkaatu qobaa yeroon siin jedhu. Achi cimsannee waan biraa goonee hundumti keenya bosona gallee kan jedhu gaaffii biraadha. Akkasiin hin danda'amu. Maal godhuu qabna akka Oromootti wantoonni qabsoo Oromoo keessatti shoora qaban. Kanaaf teenyaa sofnu kun kan sagalee uummataa dubbatu akka miidiyaas akka maalis bu'aa qabachuu barbaadeen. Waan nu ilaallatuun yoo Dooktar Abiyyiif sirna isaa irratti fuuleffanne ni kuffisna yoo illee mootummaan kun kufuu hin danda'u. Waraana bilisummaa Oromoos inni lubbuu kennaa jira kan bakka hin buufanne. Ati immoo qabduun bira dhaabatuu qabanni diyaaspooraa akka silaan jedhe yaada faca'anatu hin taane. Inni jaarmaa akeeka siyaasaa Oromoo qabatee Oromoof Oromiyaan tiksa jedhus karaa qabsoo haqaa geggeessaa jiru kana itti muddee akka ammaa kana shuruurootu hin taane booldi godhanii akka qabsoo Oromoo nama geggeessaa jiru tokkotti ibsa qofaa miti ka barbaannu aakshinii barbaannaa. Ishee mayyuu baasuu waan guddaadha garuu isarra darbee uummata sochoosanii godhu. Warraaqsa yoo geggeeffates Oromoon waliin ta'ee akkuma sila Daani'el Kaase gabaaf kaabaaf kibba maalidheetu waliin qoodii warraaqsa sana geggeessuu qaba. Garuu waan qabna. Hundumti keenya gahee keenya baanee mootummaa sana kuffisuu qabna yeroo jennu common denominator qabna. Common denominator. Yoo qabsoo hidhannoo geggeessites, yoo warraaqsa uummataa geggeessites, yoo filannootiin mootes wayita iddoon dumaatti kan shoora qabutu jira. Inni maali? Waraana bilisummaa Oromoodha. Yoo
filannoo mootummaan kun ishee geggeessites Oromiyaan barbaaddi. Oromiyaan dhiiguu dhaabbachuu qabdi. Isa kana kan dhaabuu danda'u ilmaan ishee warra hidhatee jiru. Mootummaa biyyi kuffisuun isoo aarsaa kaffalee kan lola geggeessee mootummaan wajjeessu kanarraa kan dhaabsisuu danda'u isaan. So boodawee isaan common denominatorii keenya ta'u garuu walumaa galatti mootummaan sun akkuma obboleessu kaasee COVID-19 sababa malee sababa miti Keeniyaa keessatti filannoon geggeeffamuuf biyyoota garaagaraa keessatti geggeeffamuuf boordiin filannoo eeggannaa lubbuu namoota keenyaa dhukkubni kun nama dararaa hin jiru jechuu danda'u. Lubbuu nama keenyaa tiksaa waan biraa gochuun hin danda'ama jechuudha. Rakkoo nu qabnu mootummaa kanatti kennamee nama simbira tiksutti kadhakaa funaanu yoo itti firoomsite gatii hin qabu. Simbira lakkichuma sanaan dha'a jechuudha. Boordiin filannoos warra akkasiidha waan ta'eef isa kana haa ta'u jedhanii godhan waan ta'eef mootummaan sun mallattootuma karaa nagaa aangoo gadhiisuu danda'u irra hin jiru. 1974 dargiin akkasuma godhe. Maal godhe? Isa paakkootu murteessiin isa paakkoo kan hundeessu koomishinii dhaabee warraaqsaa booda ergaa Haile Sillaaseen dhufee booda jechuudha. Yeroo kanatti warraaqsa koomishinii hundeesseetu isa paakkoo uume. Aangoo godheensitti kennedee isa paa uume. Waggaa 17 ga'e jechuudha ofiisaa. Yoo amma fudhattee naannoo keenyatti jechuudha amma lixaatti dhaladhee guddadhee gurraacha Abbayyaa jedhanii Haile Sillaaseen gaafa biyya dhiisee sokke kan lolaa ture eenyudha? Warra keenyadha. Arbanyaa jedhanii gurraacha Abbayyaa jedhanii Haile Sillaaseen biyya Ingilizii taa'ee dhufee aangoorraa fudhate. Gaafa dhufu gurraacha Abbayyaa kan lole biyya keenyatti waamaa bonayyaatti helikoophtarii Xaaliyaanii fa'aa gubee uummanni keenyaa Tukur Ambassaa jedhanii garuu kan isaan dhaabanii warra isaaniif yaadannoo jechuudha fidanii. Kanaaf hin butame jechuudha suutadhame. Har'asi Oromoo yoo lolee waa godhe irraa butama waan ta'eef iggita gochuuf common denominatoriin keenya waraana bilisummaa Oromoodha. Boozwee nu barbaachisu. Garuu walumaa gala ga'ee nurraa eegamu baanee we were the part of our failure. Let us be the part of the solution jedhee hundumtuu yoo ga'ee isaa ba'e mootummaa Koloneel Abiy aangoorra turuu fi konstituushinii dheeresseedha. Maaloo jennee haasa'urra humriin Koloneel Abiy harka keenya jira. Yoo nu cimnee goonee fudhanna, yoo nu immoo lallaafnee adda adda baanee hin ofirratti dheeressinaa. Kanaafuu funyoo ittiin humrii mootummaa Koloneel Abiy gabaabsuu dandeenyu harka keenya jira waan ta'eef raaba dooressuu, karaa waa butachuu, culullee ta'uu maalii dhiisnee dunuunfatanis namuma jala yaa'uu dhiisnee akeeka siyaasaa Oromoo fi Oromiyaan ittiin iggita godhattu jala yoo yaane guddaa miti irra argineerra irra dhangalaana kan jedhameefis kanaaf caala. Ayyee ittuma fufii yaada kee xinnoo Daaniin Bayeera fakkaata. Daaniin Bayeera gaazexessaa maayikii argate caaliin naabuu beeki. Rakkoon qabu jedhee itti fufii. Raajii asuma waan inni gaafachuu barbaadu waan ifa naaf hin taane. Amma yaadota ammatti ibsite kun sirriidha. Dhugaadha. Amma kanaaf maal godhuu danda'uu qabna? Uummanni Oromoo waan biyya keessa deemaa jirus waan argaa jirtudha. Waan adda bilisummaa Oromoof kaafaawwan illee ibsa baasan irratti yaada gabaabaa osoo nu ibsite bira darbite. Kana irratti darbee immoo daaspooraa kana keessa waan jiru uummanni keenya maal godhuu danda'uu qaba? Akkamitti qabsoo keenya kana galmaan geessisuu dandeenya? Akkam godhuu akka qabnu itti nuuf fi Daaniin Bayeera natti fakkaata. Gaarii Daaneel irrattis dhufuu danda'a waan ibsaa deebi'eera Daaneel yaada kennatan duuban dhufa waa'ee ibsaa irratti yaada kennachuuf. Ayyee tole obbo Daanii jedhe. Yaa dhiifama kompiitara na baasee ture. Deebi'eera. Yaa akkuma jaaliin jedhedha beektaa dubbiin karaa hundaa falmachuun nurra jira. Maaliif uummanni Oromoo rakkina keenya kana keessaa kan bahuu dandeenyu karaa hundumaan carraaqii godhamu karaa nagaatiinis carraaqii godhamu karaa dippiloomaasiitiinis carraaqii godhamu karaa dirree lolaa irrattis carraaqii godhamu kana walitti fiduudhaan gumeessuudhaan akkuma caaliin jedhe yoo galma tokko ittiin geenyedha jechuudha kan Oromoon hacuucaa jalaa bahuu danda'u. Uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Uummata daranamuu hin malleedha jechuudha. Kanaaf dandeettii isaa kana
dinagdee isaa waan qabu hundumaa walitti fidee gumeessee Oromoon Opidiyoo buqqaasuu qaba. Opidiyoon dhaabamtu malee dhugaa dubbachuudhaaf Opidiyoon dhaabamtu malee akka paartiitti carraa argatteetti fufuun irra jiru. Opidiyoon dhaabamuu qabdi. Oromiyaa keessa Opidiyoon dhaabamte malee Oromoon taasa nagaa hin argatu. Kun iddoo hundumaatti beekamaadha. Yoo nama si keessaa traitor ta'e nama si gane akka uummataatti akka biyyaatti kan si gane of keessaa baastee yoo tarkaanfii irratti fudhatu ta'ee fi nagaa hin argattu. Diina kee mo'achuu hin dandeessu. Kanaaf Oromoon kan gochuu qabu keessumaa jalqaba kan inni rukutuu irra jiru orma utuu hin naqin ollaa utuu hin naqin Opidiyoo irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Kalees namoota akkamiifaa irraa ijaaramtu Opidiyoon kalees Nagaasaa Oddoo Duubee fa'aa ilaalaa masin. Nagaasaa Oddoo Duubee biyya Ameerikaa kana keessatti horii Koongireesii Federaalistii Oromoo gara 2022 olii nyaatee jechuudha. Gaafa dhaabni Koongireesii kun horii ammanaa kan dhaabaaf funaaname fedhii dhuunfaa isaatiif itti fayyadame gaafa jedhu Opidiyoon fudhatte jechuudha. Namoonni Opidiyoo simattu namoota akkamiiti? Namoota uummata irratti yakka hojjetan, namoota uummataaf hin dhaabbanne, miciree kan hin qabne, eenyummaa lammummaan isaanii kan itti hin dhaga'amne, namoota akkasiitiin kan isheen ofitti harkistu jechuudha. Oromoon kanaan buluu hin qabu. Yeroo waggaa tokko miti ji'a shan jaalaachuuf hin qabu Oromoon. Har'uma jalqabutu irra jiraan jedhaan. Baay'ee tole. Obbo Raaj yaada dabalattu. Waa'ee yeroo irratti jedheera silayyuu Oromoon maal godhuu qaba ammaa macaafa qulqulluu keessaatti guyyaan fayyinaa ammadha jedha miti. Har'adha. Boru hin jenne iftaan hin jenne. Kanaaf umrii mootummaa koloneera biyyii dhabamsiisuu kan dandeenyu ammuma har'uma yoo kaanedha. Hundumtuu gahee isaa yoo bahe akkan sila sii kaayetti ta'eewwan kana keessaa qooda qaban. Maaliifi Oromoo du'aa jira, Oromoo ajjeefamaa jira. Mootummaan TPLF Oromummaa keenya respect godhaa. Ajjeesaa luka muraa ture. Kaffaalofaa Oromoo ta'uu isaanii recognize godhaa yaada ajjeesaa muraa ture. Inni har'aa garuu the very sense of Oromummaa keenya ajjeesaa, nama keenyas ajjeesaa, qaama keenyas muraatu deemaa jira jechuudha. Kun waan garaagaraati. Namoonni kaleessas du'aa turan jedhamee kaa'u jira. Du'aatiin garaagara qaba. Du'aatiin akka du'aatii qaba. Isa kana itatti gochuuf har'uma kan eegamu qaba. Gama biraatiin ibsa kee irratti kan yaada kennu kan naan jetteef egaa yeroo manduraa ibsa kee irratti dudubbataa turan ture. Inni kun xiqqoo ishee humna wayii qaba. Naaf humna ittiin gootan jennee komataa turre beektaa. Adda bilisummaa Oromoof kaafaa'oosii yoo jallisanii maan dubbannee jenna. Yoo isaan dubbatan immoo waan isaan dubbatanitti qaaqirii mati xiqqaa baasaa deemna. Haala dhaabbileen siyaasaa keenya keessa jiran. Haala mootummichi isaan irratti miidhaa godhaa jiru. Haala immoo isaaniin balleessee umrii dheereffachuu barbaadu. Haala nun immoo expectationiin keenya iji keenya isaanirra jiru beeka mootummaan kun. Dhaabolii kanarraa Oromoon akka agartuu ija isaatti akka ilaalu beeka. Warra kana dhabamsiisuuf waan inni hin goone hin jiru. Isa kana keessa taa'anii fakkeenyaaf Kaafaa'oof Abaa'oon waajjirri isaanii cufamee, qondaaltonni isaanii hidhamanii, hoogganni olaanaa isaanii achi buuteen isaa dhibamee akka mooraalee yookiin haamileen isaanii tuqamu. Waan kallattii garaagaraan godhamee akka isaan immoo aaranii waan hin taane keessan galanitti uummata isaan qabsaa'anii ija keessaa baasaa morma muraa peestaalii keessa kaa'aa haala kana keessa ta'anii otuu dhaabbilee mormitootaa wal fakkaatoo wal wajjin biyya galan warreen izemaa warreen mukaan goba zalaqaa jaraa godhatanii waraana isaanii liyyuu haayilii godhataa waraana bilisummaa Oromoo ofirraa darbataa isa kaan summiitiin ajjeesaa waan meeqa godhaa chaalenjii kana hundumaa keessa ta'anii ammuma kana dubbachuu isaanii nan dinqisiifadha. Garuu expectationiin keenya immoo kana caalaa homtuu isinitti dhufu gadbaa Oromoo wajjin falmadhaa jedhaa jiran immoo kana caalaa wanti dhufu hin jiru ka maaliif Professor Mararaan achi taa'ee Jaal Daawud Ibsaa achi taa'ee
gajjallaati miseensi isaa hidhamee Oromoonni qabsaa'uuf du'ee wanti bu'aan boor dhufu hin jiru waan ta'eef kana caalu sinitti hin dhufu jedhaa jirra. Garuu chaalenjii keessa jiran ilaaluu danda'u qaba. Yeroon Piroofeesar Mararaa qeequ, yeroon Ayyuuduree Adda Bilisummaa qeequ, Adda Bilisummaa Oromoo qeequ, anoo isaan ta'e maaliin godha jedhee qumxaa isaanii keessa of kaa'een dubbadha waan ta'eef xiqqoo ishee kiriitizimiin achirraan ka'u sun haalawwan kan giddu galeeffate ta'uu qaba. Kanaafidha tariigaa wantoota baay'ee dubbachuu hin dandeenyu nuni jaarmaadha miseensota jaarmaati wanta nu dubbannu jaarmaa itti maxxanfama waan ta'eef xiqqoo ishee namni keenya hubannoo levelii sanaan qabu waan ta'eef baay'ee dubbachuu hin barbaadu si dhaaba kiyya keessa rakkoo yoo jiraate kallattii himaaniin hoogganattis dhaabattis qeeqaa kanaafidha unuuf rogeeyyii warra kaan gidduu differensii nu qabnu warri kaan akka barbaadan dubbachuu danda'u iddoo gabaan ho'ite dhaqanii dubbachuu danda'u akka barbaadan qeequu danda'u inni kun xiqqoo challenge na godha garuu amma Oromoon irraa eegu hin taane anan irraa qooddadhu waan isaan keessa jiran immoo wanta hin beekuu fi isheema keessa amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo akkas godhuu didee bar PLF wajjin akkas gootanii hojjettanii jedhanii faafarra jiru amma warri PP yeroo kaasan dookumentarii irratti hojjetame mee cuunyaan qabdu keessaa kan adda bilisummaa Oromoo miseensa isaaf hooggana isaa irratti hin hojjetiin PLF isaa ta'u mootummaan kolonii Arabii lafa naa kaa'e hin jiru addunyaa kanarra. Isa kana keessaa immoo mee dubbisis barbaadis lafa barbaaddes dhaqi affoolaanis barreeffamaanis amma jaarmaa adda bilisummaa Oromoo qaxama sakaallaa akkasii keessa qaxxaamuree har'a kan taate meenatti jaarmaan tokko yoo jiru otoo adda bilisummaa Oromoo fi hoogganni isaa fi miseensonni isaa cimoo hin taane haqni immoo adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu akeekni siyaasaa isaa immoo qabatee deemu otoo akkas cimaa hin taaneeti abaawoon silaa akkuma yaabbaa dhaabni yaabbaa jedhamu tokko turee beeki warra akkasiirraa hundaa'e jennee haasofna ture. Jiraachuu dhabuu dhaaba kanaa irratti jilbeeffatamee hojjetamu keessa jiraachuu isaa yoo garuu kana caalaatti immoo irra ittitee warraaqsa kanatti ta'ee geggeessee gar tokkotti deebisee hawwii keenyadha. Ibsichi walumaa gala xiqqoo furdaadha qabaa. Oromoon ilaaluu danda'u qaba. Mootummaa kana filannoo nuti ittiin yaa Oromoo siniif falmaa jirra mootummaan nurraa fudhataa jiru. Mootummaan kun seera cabsee umurii dheereffataa jira jedhanii dubbataa jiru. Kanaa achi maali? Amaanaa qaban nutti kennaniiru. Oromootu falmachuu qaba. Akkasuma yeroo ta'e Oromoon falmachuu qaba. Isaan immoo falmii Oromoon geggeessu bira abbaatti ta'anii bira dhaabatanii qabsaa'uu qabu kan jedhu yaada kennadha caala. Galatoomi obbo Daani. Yeah, so maal sitti fakkaate beekta adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo baasaniiru reject godhaniiru. Murteen mootummaa kun is illegal. Seera maleedha. Seera maleedha erga jedhameeti uummanni Oromoo erga hoogganni kee paartiin siif qabsaa'u erga wanta kana kuffise baatee falmachuu sirra jira jechuudha. Uummanni bahee falmachuu sirra jira. Har'a biyya kana keessatti mirga namoomaa mirga nama dhuunfaatu nu jalaa hubamaa jira nu qoodaa jiru jedhaniiti uummanni bahee falmachaa jira magaalaa hedduu keessatti. Har'a garuu Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaa uummata qalaa jiru. Kana dhaabsisuudhaaf mootummaa mataa keetii dhaabbachuudhaaf gadi faatee falmachuu sirra jira. Oromoo adda bilisummaa Oromoo Koongireesiin Federaalistii Oromoo labsaniiru. Har'as labsaniiru. Haga har'as mootummaa kadhachaa dhaqaniiru jechuudha. Waan isaan irraa eegamu dirqama isaanii bahaniiru. Si galee? Isaan kana caalaa wanti isaan irraa eegamu jiru akka laalcha kootiitti. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo, hoogganni Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa irraas Jaal Daawud Ibsaa irraas jechuudha. Waan isaan irraa eegamu raawwataniiru. Mootummaan kun seer maleessaa waan inni labse kun aangoo irra turuudhaaf humnaan aangoo irra turuudhaaf qofaasa labsatee jira. Kun dogoggoraa kun seer maleessaa erga jedhame uummanni Oromoo dhaabbatee falmachuu qaba jechuudha. Maal eeddaga eenyu si dhufa akka ergamaan waaqaa gadi bu'eetti mu barbaadda? Uummanni akka kanatti kan qalamaa jiru Finfinnee keessaa
mana isaanii seenanii dargaggoota lama torban darbe jechuudha. Mana isaanii keessa seenanitti humni mootummaa waraanni mootummaa manaa gadi baasee ajjeesee gala. Biyyumti akkasii hin jiru. Biyya wanniidhaan bitamurraan kan hafe warra maafiyaadhaan biyya bitamurraan kan hafe waanumti akkasii hin jiru addunyaa kanarra. Mootummaan manaa gadi si baasee qalee si gatu ajjeesee si gatu aangoorra guyyaa tokko yoo buluudhaaf mirga hin qabu. Raaji dhiifama obbo Daani asirratti waan inni qabu waan du'a irratti ilaalchisee jechuudha. Biyya keessatti amma wanti deemaa jiru isuma argitudha keessumaa Wallaggaa irratti jechuudha. Uummanni Wallaggaa baroota baay'eetii fi keessumaa dararaa fi rakkoof gidiraa hedduu keessatti amma dararamaa jira uummanni keenya akka inni du'aa jiru jechuudha. Kanarratti maal godhuu danda'uu qabnaa? Kutaa hundumtuu jechuu koo miti. Keessaa Gujii, Boranaa bakka garaagaraa keessaatii uummanni keenya gidiraa fi roorroodhaan irratti raawwatamaatu jira. Kanaaf maal godhuu danda'uuti qabna nuti? Maaliif uummanni kun amma kaleessa ijoollee mucaa qabsaa achi keessa jiru miidiyaan garaagaraas gabaaseera. Haatii fi abbaa gadi baasanii mucaan bakka waraana waan jirutti ajjeesan. Arras natti keessattis waanuma akkasiiti waan inni arra dabalata. Xiitii itti kennanii waraana haadha baasaniiti mucaan kee waraana keessaatii baastee hin fiddu yoo ta'e xiitiin kun siif ta'a jechuudhaan kan isaan ittiin balbala irratti dhaqanii ajjeesan. Wanti uummata Wallaggaa irratti ta'aa fi waan Gujii keessatti ta'aa jiru kutaa hundumaa Oromoo keessatti jechuudha Baalee keessumatti waan inni ta'aa jiru waan nama gaddisiisu. Sabni keenya biyya alaa jiru biyya keessa jiru immoo callisee taa'ee ilaalaa jira. Maal godhuu danda'uu qabnaa? Mootummaan arra saba Oromootiif waan tokko beekuu hin dandeenye addunyaa. Maal godhuu danda'uu qabna waan mee yaaduma gabaabaa asirratti waan mataa na dhukkubsee fi adoonna. Mee ilaali mee wanti kun ammasitti mul'ataa? In argitaa? Amma ilma Oromoo tokko jechuudha. Kaleessa kan yeroo wayyaanee kan ta'ee miti. Har'a kan ta'edha jechuudha. Amma suurri ati argitu kuni bakki keessatti Karrayyuu keessatti waan har'a ta'edha jechuudha. Kan biraa kana laalla. Kana agarsiisa. Mee taafuuf nu. Har'a maal jechuu barbaadeenani har'a Oromiyaa keessatti ajjeechaan harka kutuun miila kutuun gaggeeffamaa jira. Wanta akkasii kun kan isa kaleessaa caalaatti har'a gaggeeffamaa jira jechuudha. Hin lakkoofta bara wayyaanee hin ajjeeste illee malee nagaatti harkaan miila hedduu kan kunoo warra manadhaa keessa turan kanarraan kan hafe wayyaaneen xinnoo safuullee hin qabdi beektaa. Oromummaadhaan si kabajji si galee yoo mataasaa haga tokko kabaja si laatti. Waan hedduu hamma bulchiteetti pirezidaantii biyyattii Oromoodhaaf kennaa turte. Hamma tokko kabaja agarsiisi turte beektaa. Har'a garuu iddoo hundumaatti Oromoo gadi baasaa Amaaraaf kennamaa jira. So karaa kanaan yoo ilaalte dhibba wanti confuse nama godhu hin jiru jechuudha. Waan fuuldura hojjechaa jiru wanta hojjetani fuuldura hojjechaa jiru wanti nama confuse godhu illee tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf qabsaa'uudhaaf gadi baatee qabsaa'uudhaaf karaa cufuudhaan mana ishee irratti gubuudhaan warra maatii kee ajjeesaa jiru, obbolaa kee ajjeesaa jiru, durbii kee ajjeesaa jiru
ijoollee durbaa gudeedaa jiru gadi baatee yoo falmatte jechuudha cubbuullee hin qabu. Waaqayyo wangeela keessatti Waaqayyo maal jedhe warra Israa'eliin gaafa biyya keessanitti galtan tarii nama isin bulchuu filachuu barbaaddu ta'a jedha. Gaaf sana nama kan biraa hin filatu ofii keessan keessaa nama isin bulchu filadhaa jedhaan sagalee Waaqayyoo. Oromoon har'a kan gaafachaa jiru ofii keenyaan of bulchina, ormi nun bulchu, ormi qabeenya keenya irratti abbaan ta'u kan inni jechaa jiru. Kanaafi waa hedduu hin barbaachisu jechuudha. Ibsa bal'aa'uu hin barbaachisu. Sababii gadi baatee qabsaa'uu qabduu fi lafa guutee jira jechuudha. Guyyaa guyyaa ajjechaan deemsifamaa jiru kan dhaabbachuu danda'u yoo gadi baanee falmanneedha. Akkuma kaleessaa muuxannoo gahaa qaba Oromoon falmachuudhaaf. Sigalee? Kanaaf sanuma irratti hundaa'uudhaan waan kaleessa hojjenne sana kuma lamaaf kudha afurii hamma kuma lamaaf kudha saddeetitti akkaataa falmatametti gadi ba'amee falmatamu turre jira jechuudha. Gara fuulduraatti walitti dhufnee asuma sabaa himaa irratti waan gochuun danda'amu akkamitti mootummaa abbaa irree humna uummataatiin mo'achuun akka danda'amu irratti hin mari'annaa. Waraanaa waan gochuun danda'amu irratti waraanni Oromoo kan isin ajaa'ibsiisu yeroo kamuu caalaa jabaatee jira. Annisaadhaan baay'inaan dandeettiidhaan kutannaadhaan yeroo kamuu caalaa sadarkaa olaanaa irra gahee jira jechuudha. Amma Wallaggaa keessaa annaa fudhatan ilaaltan iddoo garaagaraa dhuunfachaa deemaa jiru. Is my hope gara fuulduraatti Oromiyaa akka isaan dhuunfachuu danda'an abdii guddaan qaba. Oromoon isaan biras inni biyya keessaas keessumaa amma kara bahaarraan uummanni waan gochuu qabu waraana keessan simattanii tikfattanii karaatti agarsiistanii galaa laattanii fi eeggachuutu isinirra jira. Mootummaa namni keessan fuudhee morma kutee waraabessi nyaachisu mootummaa kooti jettee hin ilaalin Oromoo. Mootummaa morma kutee waraabessi nyaachisu mootummaa kooti jettee hin ilaalin. Mootummaa harkaa miilla uummata kee irraa ciru mootummaa kooti jettee hin ilaalin. Waraana kee gargaari. Waraana kee qallaba laadhuuf waraana kee wajjin baay'ee lole. Loluu turre jira. Oromoon lubbuun keessa jiru kan umuriin waggaa 18 olii bahee falmachuu turre jira jechuudha. Hundumtuu biyyumti amma keessa jirru kun eegada dubbisaan ture dhugaa isinitti himuudhaaf. Akkaataa biyyi kun garbummaa Ingilizii jalaa bahe yoo ilaaltani hundatu hidhatee bahee lole. Hundatu jechuudha. Dhumarra waraana uummataa jechuun gara 400 ijaarratan. Yeroo sana immoo akkuma OPDO kan jarbira dhaabbatee uummata lolu hin dhimne warra akkasii kun gara kaabaatti booda gaafa biyyi kun bilisoomu gara kaabaatti baqatan. Amma warra maqaa gara Kanaadaa fa'aa keessa warra jiraatanii jechuudha. So Oromoon gadi ba'ee waan qabuun lolachuu turre jira. Gaafa isheen qawwee fudhattee sitti dhuftu ati immoo wanni keessa fudhattee kunoo xaarmuuzii kanatti beenzila nattee gaazii nattee abiddatti qabsiisteetti darbattan. Akkasittiin warri amma Eastern Europe keessatti kan lolaa turan Gibxi keessatti fincilli uummataa yeroo ka'etti kan isaan ittiin lolaa turan jechuudha. Molotov cocktail wanti jedhamu sana qopheeffattee irratti darbita jechuudha. Gara Biraaziliitti deemnaa yaada keessa. Ayyetole dhiifama Daanii. Yaada kee gabaabsiitii nu xumure jechuu barbaadeen. Okay. So Oromoon kan inni gochuun irra jiru tokkoffaa waraana isaa deeggaruutu irra jira. Akka hundumaatti waraanni Oromoo kun keessumaa amma diyaaspooraan kan waan namatti tolu diasporaan waliigalee haga percentage 99% haga jettutti waraanni Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromoo national military national army akka ta'etti recognize gochaa jira. Kun baay'ee hamilee kan namaa kennudha. Akkas jechuun maallaqaanis meeshaa dhiyeessuudhaanis gargaaruudhaa fi hundi keenya murteessine kana duukaa jirraa jechuudha. Oromoon ala jiru kana godhee
kana irratti murteeffatee itti deemaa jira. So warra biyya keessa jiranis gargaaruudhaaf qophii hunduma isaa gochaa jirraan warra biyya keessaas in gargaarra biraanaaf nu jechuudha. Qabsoon kun immoo qabsoo Oromoo qabsoo warra biyya keessaa qabsaa'aa jiraniiti. Nuti bira dhaabbannaan gargaarraa akka uummanni keenya milkaa'uu barbaanna. Akka seenaan Oromoo akka geeddaramu barbaanna. Seeraan Oromoo guyyaa guyyaan oduun Oromiyaa keessaa bahu Oromoo tajjeefame, Oromootu harkaa cirame, Oromoo mana dhaatti darbame kan jedhu sun seenaan sun akka geeddaramu barbaanna. Sana gochuudhaaf immoo Oromoon ofiidiyoo balleessuu dhabamsiisuu qaba. Mootummaa Abiy Ahimad dhabamsiisuu turra jira. Kan jennuuf kanaaf jechuudha. Uummanni falmachuu sirra jira. Yaa uummata Oromoo baay'ee garaan nu gubata as teenyee. Utuun biyya jiraadhe gaafan taa'ee ilaalu biyya ba'uun hunarran turre anaan waggaa 10 wayii ta'eera argan biyyaa ba'eeti. Yeroo sana sababiin biyyaa ba'eef yeroo jaal Laggasaa Wagiifaa Wallagga keessaa socho'aa turretti wal qunnamaan ture. Booddee opiidiyoon naannoo Damdoolloorra ture. Damdoolloo kanatti yaa'u tokko dhattee tushkitti gooteeni sanaan booddee dhufanii ati focal personii waraana bilisummaa Oromootii naan jette. So lakkiin jedheen akka carraa mana koo sakattaatee waraqata wanni maal jedha bookoo dhaamsa qabsoo jedha. Dhaamsa qabsoo kan jedhu gara peejii 6 wayii ta'a. Yeroo sana adda bilisummaa Oromoo natti erge jechuudha. Gara 2006 wanti kun. Sanatti wanni goone print goone copy goone raabsaa turre barattoota high schoolitti barattoota naannoo uummatatti raabsaa turre waan sana qilleessaa turre jechuudha. An University Western University College keessaan barsiisan ture. Booddee gaafa isheen dhuftee na qabdee jettu yaa wanta sana isunuma fidee gate malee an nan ilaallatu waan sanaa dheenfala. So amma sirra deebitee gara ji'a tokko wanni keessa ergan mana dhaatii ba'e booddee amma sirra deebitee gara within 1 year gara September 2017 2007 fulbaana 2007 ammas deebitee na qabde. Gaaf sana akka carraatee kan isin ajaa'ibu waa tokko gochaan jiru Oromoon akka kanatti ni hidhamaa jira jechuudha. An hojii dhaaba keenyaafan gara Kidaamii deemee poosterii maxxansinee barattoonni haaraan akka galmaa'an achi deebi'ee gaafan galu waraana bilisummaa Oromoo bira deemtee isaaniif ergaa geessitee gargaarsa geessitee waan akka inni qabanna jedhan. So maal jechuudhaaf hin jedhee Oromoon yoos mana taa'es irraa hafuuf hin jiru. Abaniiti gaafuma sana amma gaafan taa'ee ilaalu gaafuma sana utuu dirree deemeera ta'eeti sila yookaan yoon du'ellee huma rakkoon qabu Oromoodhaaf yoon du'e biyya kootiif yoon du'e. Amma biyya kana keessatti umrii 20 ol hamma 30 gidduu namni jiru dirqama enlist godhuun waraanatti si waamuu danda'u si galee diduu hin dandeessu jechuudha. Waraanatti gaafa si waamuu danda'u gaafa barbaadan gaafa nama barbaadanii Ameerikaan jechuudha. Waraanatti hin galmeessu jechuudha. Eenyuyyuu haa ta'uti umurii kana gidduu kan jiru waamuu danda'u jechuudha. Oromoon duula labsachuu qaba. Duula labsee hundumtuu dargaggeettiin hidhatee falmachuu turre jira jechuudha. Hidhatee falmachuu turre jira. Karaa nagaatiinis immoo karaa cufuudhaan warra mana cabsuudhaan bulaa keessan baasuudhaan warra laga keessa jiru warra hidhatee qabsaa'aa jiru gargaaruudhaan warra karaa nagaadhaanis immoo geggeessan paartii warra ta'an isaaniinis dhaggeeffachaa isaaniitiin walii galaa dhugaa sosaa finiinsuu turre jira jechuudha. Galatoom mee obbaraajin. Gola banna dheetuman yaada dhumaadha yaada. Yaada gola baati asumarratti kanatti sila kaaste wanta Gujii fi chun Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaa keessatti ajjechaa jiru jedhu sun Oromoon du'aa kan jiru Oromiyaa guutuutti. Oromiyaanis kan iyyachaa jirtu hundumaati.
Yoo kaaba Oromiyaa deemte Walloo keessatti warreen mootummaa Amaaraatiin liyyuu haayilee Amaaraatiin uummanni hidhamaa jira. Yoo Tuulama Bahaa deemte akkuma sila Karrayyuun kaasee Karrayyuun uummata Argobbaa wanteen kaan itti kaasee hidhattoota mataa isaatiin du'aa jira. Yoo Bahaa Oromiyaa dhattee akkuma Maammed Amiiniif fakkaatota isaa Oromiyaa keessattis du'aa sassaabamaa jira. Giddugaleessa Oromiyaa yoo dhuftee handhuura magaalaa Finfinnee Buraayyuuf kanneen kaanirraa eegalee Oromoon akkasi. Komaandi poostiin lixa Oromiyaa jiru amma Hamboo Gincii Gudaritti dhufee hojjeta. Namni socho'aa hin jiru jechuudha. Yoo lixa Oromiyaa dhattee ka'atuu xuxxedha. Kibba Oromiyaa keessa immoo Oromoon mucaa waggaa 3 irraa kaasee haga mucaa waggaa 3 irraa kaasee maanguddoo waggaa 83 du'aa jira. Misirrootu du'aa jira. Dambidolloo keessa TPLF mucaa ajjeeseetu haadhaan irra taa'ee jedhe. Koloneel Abiyyi immoo kada'uu deemtu baajaajii keessatti maatii ishee wajjin ajjeese. Adde Amsaalee Guddataa torbanuma kana keessaa maal godhan? Mucaa ishee waggaa tokko hoosisaa jirtu biraa ajjeesan. Kanaaf waan kun Oromiyaa guutuudha. Kaleessa yeroo komaandi poostiin gar tokkotti labsamee gar tokkotti ta'a Oromoon narra hin ga'oodhee taa'aa ture. Dargiinis akkasuma godhee beeke. Warra liberaalii ta'e ofitti dabalaa isaati macaati meeshoon warra jedhanii Ihaappaa irratti qofaa wal ajjeessu kaanii nachi shibbir qay shibbir jedhee dhumarra garuu hundumti isaaniiyyuu dabareen isaan ga'ee hin liqimse jechuudha akka boofaa. Abiyyis kanuma godha. Isa godina akkasii jedhee walitti buusaa jira. Isa akkasii irratti waa labsaa. Booda garuu Oromoo hundumaa waliin ga'a. Kanaafuu utuu si biraan ga'in daftee mootummichuma kuffisuu qabda. Don't look after the tree while there is a bush jetti miti referenjiin. Mukti isa keessaa dhufa. Achirratti fuuleeffachuu qaba Oromoo. Kanaafuu Oromoo maatu ajjeefamaa jira. Oromiyaatu iyyataa jira waan ta'eef hundumtuu kallattii ta'uun deemuu qaba. Ammas irra deebi'een dubbadha. Namoonni jecha baay'ee gara baay'eetti hiikkatu waan ta'eef isa abbaan akka galeefitti galaa fi garuu wanti ta'uu qabu tokko waan nurraa eegamu bakka jirru taanee ba'uu qabna. Waan nurraa eegamu Oromoonni biyya keessaa maal godhaa, maal barbaadaa, maal hojjechuu danda'a beeka. Inni qabsoo hidhannootti jiru maal godhuu danda'a beeka ifatti akeeka qaba waan ta'eef. Warra karaa walitti fidu miti warra garaa walitti fidu ta'uu qaba. Inni mootummaa keessa ta'ee mootummaaf meeshaa ta'uu hin barbaannes immoo meeshaa isaa mootummicha irratti galagashuu danda'u qaba. Inni karaa nagaa akeeka siyaasaa karaa nagaa qabatee deemaa jirus immoo uummata warraaqsa uummataa kaasee ofiisaas mootummicha booldi ta'ee ba'e mootummicha caalaa oopshinii ta'e Oromoon oopshinii barbaada. Filannoo ta'ee koloneel Abiyyiin ala jaarmaa kanaaf akeeka siyaasaa kanaan si bulcha jedhee Oromoo Itoophiyaa biyyattii gaanfa Afrikaa sana nagaa buusuu kan danda'u wajjin socho'uu danda'u qaba. Diyaaspooraan immoo akkuma hin jedhe bara warraaqsaa wal wajjin turree bara jijjiiramaa wal gannee jijjiiramni gaafa butamu immoo ammas butachuuf gamaa gamana ta'ee warraaqurra diyaaspooraan abbaa qabsoo ta'uu hin danda'u. Ani fan dubbadha jennoo qotu gaafa Oromiyaa dhaqee viidiyoo hunduma isaa ilaaluu qabdaan. Oromiyaa lixaa keessa aanota baay'ee dhaqee haasaa godheera uummata fi ani nu dabeessadha baqannee biyyaa baane. Isinitu taankii dura dhaabbatee nagaa kana fide dhaaba kana akka godhu sin hojjechisiise wajjin qabsaa'aati aangomsaa jennee dubbataa ture. Malee nu qabsaa'ota hin jedhu. Ani egenestii namaa miti. Warreen kaan tarsiimoo baasanii waan meeqa baasanii jechuu danda'u. No, nuni qaama qabsoo ta'uu dandeenya. Waan nurraa eegamu baane abbaa qabsoo ta'uu garuu hin dandeessu diyaaspooraan. Kana jala mureen dubbadha. Jaarmaa kan keessa ta'e akeeka kamiyyuu qabaadhu abbaan qabsoo kanaa Oromoon biyya keessa jiruuf beekamaa dha. Garuu nuni gumaacha qabna eeyyee gumaachi keenya kallattii kamiin akkuma sila Daani'el kaasee advokeesii hojjechuu dandeenya sagalee ta'uu dandeenya uummata kanaaf ishee hojjennee fuuldurraa nagaan hojjennee gala. Bar magaalaan akkamtee yoo dhattee boordii lafeedhaan tokko yoo beektate boqqolloof dinnichaaf feelamee gurguramu nama 600tu toora galee gaafa biyya gale tokko. Maaliif? Barataan yuunivarsiitii waggaa 7 waggaa 8 baratee unemploymentii waan tokko hin jiru connectionii malee hojiin hin jiru. Warri connection kanii qabu warra mootummaa jala dhiboo raasudha. Ani uummanni du'aa inni kanaan rakkataa jira. Isa kana dhiggitatti gochuuf waan nurraa eegamu immoo nagaan hojjetaa jira waan ta'eef waan argannurraa
dinagdeen bira dhaabannee yaadaan bira dhaabannee Oromoon iggita Oromiyaa waara nagaa waara argattee mirga Oromoo akka iggita godhachuu qabna. Wal dha'uun sun dhaabachuu danda'uu qaba. Akkuma sila kaasee tarsiimoon hordofuu qabnu haqaleessaa irraa barachuu qabna. Duubatti deebi'ee namni nama kasasuu fi mata kaasu jiru irraa barannee akka kaleessaatti nuun deemsisiinaa jedhaa jirra. Akka kaleessaatti nu deemsisuu warra barbaadu immoo afaan nurraa qabadhaa. Warri isaa wajjin jara ta'ee nu arrabsus dhiisaa. Isaa wajjin deemsite deema. Nu ka barbaanne raabaadooressuu otoo hin taane akeeka siyaasaa Oromiyaa fi biyya Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatti nagaa argatu barbaanne. Yoo rogeessa ta'anis rogeessi Acceeboo qabsoo tokkooti. Haa barannu ijoollee biyya Arabaarraa, ijoollee Tuniziyaarraa, ijoollee Ijiptirraa barannu. Abbaa siyaasaa hin taane keessa seenanii laaqne. Uummata isaanii warraaqsa keessatti better way of doing barsiisan. Akkasitti uummata keenya barsiisnee aangoo dhaqanii immoo warra aangoo qabutti kennan. Nu aangoo tiksinee keessinee Oromoo 4 kiiloo geessinee keessaa baane. Oromummaa gashuun nutti ture. Oromoo 4 kiiloo gashuuf Oromummaa gashuun waan garaagaraati. Oromoon durii kaasee yoo aangoon achi galaa ture. Oromoon galee rakkoon qaba. Oromummaatu dhaabbachuu qaba. Oromummaa keessa sirna gadaatu jira. Oromummaa keessa mirga Oromootu jira. Oromummaa keessa waan baay'ee jira. Kanaaf Oromoo aangeessuu qabna. Oromummaa aangeessuu qabna. Oromummaan immoo eenyu uummata Oromoo bal'aa aangeessuudhaaf har'a boorus nun hayyuu duree tokko yookiin nama tokko waa tokko achi kaa'uuf miti. Oromoon aangomee biyya isaarratti mirga qabachuu qabu irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'u qabna. Adeemsa kana keessatti immoo tokkummaa haasaa miidiyaa isa tokko kan diinaa isa tokko kan firaa rogeessa isa tokko kan Oromoof qabsaa'u isa kaan immoo dabile ejjentii yookiin diina gootee deemtee hin dandeessu. You have to gad dhaabatee ilaaluu qaba. Jecha namoota tokko akka macaafa qulqulluuf akka quraanaatti fudhatanii gaafate jecha dubbattu dhaabatanii si arrabsu soqolanii jechuudha. Miti jecha nama tokko sanaa akkuma quraanaa fi kan macaafa qulqulluu gootu jechi namoota tokko immoo duuritti gaabbitata. Kaleessa gaafa jijjiiramni miliqee lakkisaa yeroo nu jennu jijjiirama danqaa gootu jedhanii nu arrabsaa turan. Amma immoo achi kaanee lakki jijjiiramni butame filannoo hanqistuu lakkisaa nuun jedhan. Ammas filannoon isin hafe har'a ka jedhaa jirru Abiyyi bu'uu qabaa. Abiyyi must go jedhaa jirra. Lakkisaa waan koonaa yoo jedhani kan isaanii ani karaa koo ammarraa kaasnee mootummaa kana kuffisuu irratti hundumtuu gahee keenya ba'uu qabna kallattii nutti fakkaatu hin jedha. Ulfaadhaa egaan yeroo baay'ee dubbadha namni dhaga'u nu dhagaa ka gurra qabu haa dhaga'u dheera sagalee Waaqayyoo. Kanaaf fayyaa yeroo biraasi carraa akkasii arganne deebinee yaada hoo qabaatte godaanii gabaabumatti daqiiqaa tokko. Yeah, so Raajiin hedduu ibsee dhugaa dubbachuudhaaf har'a tokkoffaa kan nuti walitti qabamnee waa'ee filannoo dabarsuu kanarratti hundoofneeti tokkoyyuu. Waa'ee filannoo dabarsuu kanarratti yoo gabaabaadhumatti yoo ilaalle fakkeenyaaf biyya amma jirru kana keessatti Ameerikaa keessatti nama miliyoona tokko walakkaa ooltu dhukkuba kanaan qaban nama 100,000 ooltu du'e sababa dhukkuba kanaatiif jechuudha. Filannoon garuu hafaatti hin jiru. Amma fakkeenyaaf kan France ilaallee jenne eengadduma dhiyoo kana gaafa bitootessa walakkeessarra jechuudha. Bitootessa walakkeessarra filannoo naannoo lookaal kan naannoo gaggeessan jechuudha. Maal jedha Macron achirratti we are following the recommendations of scientists. Macron said as he left his local polling station in the northern city of Letopid, the virus spreads when we spend more than 15 minutes closer than 1 meter to someone, which is the case at the restaurant. But we can continue shopping for food and stepping out to get some air. So it was logical to go vote while respecting guidelines. Jira beta. Amma kana jechuun maa jechuu isaati? Saayintistoonni akka nu himanitti akka nu gorsanitti vaayirasiin kun yoo ati meetira tokko kan caalurraa walitti dhiyaattee daqiiqaa 15 oliif yoo turte si qabuu danda'a. Yoo kun reesturaantiitti nu qabuu danda'a. Yoo shopping center deemnee achi keessatti illee nu qabuu danda'a. Garuu filannoo
seentee filattee baatu irratti baarasiin kun hin qabu. So eeggannaa goonee filannoo kana gaayidlaayinii sana irratti hundoofnee waan hakiimonni yookaan saayintistoonni addunyaa baasan irratti hundoofnee filannee galuu dandeenya kan jedhu ibsa namichi kun bulchaa yookaan pirezidentii France. Kooriyaan kibbaa dhiyeenyuma kana ammas bitootessa keessa walakkeessa gara bitootessa 16 filannoo isaanii gaggeeffatanii milkiin xumuratan. Afrikaa kana keessatti biyyoonni hedduun filannoo gaggeeffachaa jiru. So Itoophiyaa keessatti uummanni guyyaa guyyaatti harca'aa jira sababii mootummaatiif humna waraanaa mootummaatiif. So koronaa maal sodaata uummanni mootummaan osoo harca'aa jira. So koronaatti qabachuudhaan filannoo dabarsuun seera miti. Mootummaan kun abbaa irrummaa labsee jira. So Oromoon bahee labsa mirga isaa falmachuu turre jira. Harrumaa qabee Galatoom. nuti warri ala jirru immoo akkuma raajiin jedhe abbaa qabsoo of goonee gaafa achi mootummaan kun buqqa'ee jiru nuti dhufnee achitti akkuma amma kaleessa kun nageessoo oddoo duubee fa'aa fuudhanii Oromia Security Agent waan akkasii godhanii kaan warroota akkasii guute jechuudha. Akka leencoo baatii fa'aa warra ala kana taa'aa ture jechuudha. Bahee dhaqee gorsaa mootummaa ta'ee akkasitiin onni ta'e jechuudha. Oromoon eenyummaa achi keessaa Abiy Oromoodha. Raaji Abiy Ahmed Oromoodha. Oromoo miti. Ilma guddifachaati ilma Ahmad miti bar. Abiyoot balaa'inee nama jedhamu bita Amaara qulqulluu. Warra sadeeggare warra bilisiginnaa dabballoota bilisiginnaatu Oromoodha malee anis hin jenne atis hin jenne garuu innis Oromoodha of hin jenne. The bottom line is Oromummaan abbaa isa wee Oromoo haa ta'u haa dhiisu dhimma isaati. Waan Oromoof ta'u otoo hojjete rakkoo irraa hin qabnu Daaneel. Garuu namichi the bottom line kanaan kasiin otoo hin taaneyyuu one essence of Oromummaa jedhu from the first day inauguration irraa kaasee red light kenneera be namni dammaquu dadhabe malee. Kanaaf it's quite obvious namichi maal akka ta'e. So Oromoon achi keessa yoo fudhatan ilaaltan Oromoon wanni hin qabu iddoo hin qabu mootummaa kana keessa Oromoon iddoo hin qabu. Oromoon gaaffii hedduu gaafate gaaffii afaanii gaafate gaaffii finfinnee gaafate lafti keenya lafee keenya jedhee sun hundumtuu nuun hafee har'a finfinnee illee naannoo Amaaraa walitti qabsiisuudhaaf deemaa jiru. Gara fuulduraatti waggaa 5 uummata keenya ajjeesaa ture. Waggaa 29 darbe wayyaanee ejjiin uummata keenyaaf xaabba'ee waggaa 2 darbe immoo qofaa isaanii uummata keenya ajjeesaa ba'anii ammallee itti fufnee isin bulchuu qabna. Oromoon kan isa bulchuu dhabe beekaa meeqatu wanni keessa jira adda bilisummaa Oromoo keessa jira Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa jira kan immoo independently immoo biyya keessa kan jiru guutuudha kan Oromoo bulchuu danda'u jechuudha. Economy dinagdee biyya sanaa irratti kan hojjechuu danda'u kan Oromoo bulchuu danda'u hedduudha. Kanaaf yeroon gaheera. Mootummaa kanaaf carraan kennameef darbeera. So kanaan booddee uummanni bahee falmatee aangoo harka isaa galfachuutu jira. Falmatee nam kan biraadhaan naa xumura jettee hin eegin. Amma waraanni biyya sana keessatti si eegu waraana Oromoo hin ta'initti waraana si tiksu waraana mirga keetiif falmu hamman ta'initti galtee irraa fin. Baay'ee falmadhuuti ajjeesiiti mirga kee deeffadhu. Galatooma sagantaa keenya sumarratti xumurreerraa yaada yoo qabaatte biraachi si xumuraa fi ani goola badeera yeroo biraa walitti deebinee gahanuma belbeltu biyya sana keessatti waggaa 10 waggaa 5tti haalli significant ta'e raawwata ture. Amma garuu sekandiitti siyaasaan biyyattii si'aa'inaan aksi hordofsiisa waan ta'eef waan bulee dhalatu irratti immoo walitti dhufnee akka daawwattoonni kan akka Oromoon tokko qabatu irratti waan dandeenyu goona ammaaf garuu ulfaadhu caala. Galatooma ulfaadhaa hundumti keessan ulfaadhaa. Namoota hedduu afeerraa namoota har'atti dubbanne kan biraan illee turaniiru namoonni Oromoo artistoonni Oromoo illee namni hirmaachuu barbaadan hedduutu jira. Yaada biyya keenyaaf ta'u waliin mari'annee wal karaa deemnaa qabsoo uummataa kana
waan biyya keessatti ta'ullee dabarsaa fi deemna. So miidiyaa kanarratti uummanni Oromoo akkas ba'ee yaada isaa ibsatu. Namni lama duwwaan ba'ee kan ofii isaatii promote godhu osoo hin taane rakkoo biyyattii keessa jiru mul'isuudhaan uummata kanaaf sagalee taanee gara fuulduraatti hojjechuu hin dandeenye. Galatooma. Intaana kabajoo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo isiniin jedhaa warri as jirtanis hundumti keessan warri jirtanis kan biraallee dhimmatti baana waan hawaasa keenya waan biyya keenya irratti deemu waliin mari'achaa wal barsiisaa gara qabsoo keenya akkamitti akka deemuu dandeenyu irratti hojjennaa. Waan nu dhaggeeffattaniif waan nu caqastaniif galatoomaa isiniin jennaa. Hundumtuu yaada keessan namoonni dabarfachuu dandeessan Oromiyaa Today kan keessanidha. Galatoomaa isiniin jennaa. Hin badinaa isinis ulfaadhaa hundumti keessan.